deebi'eellee kan wajjin galu barbaade osoon tahin waraqaaticha naaf kannee ilmaan isaanii irraa fudhate akka deemuun barbaade. Si waliinuu nan ture hammeenya danda'e anjiraachuun nan dhibu sirraa gargar ba'e an deemisiin jedhee beenu nadiiftati jedhee yaadan seenu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota keenya viidiyoon kanaan dura isinii gadhiisee ture irratti komentiin teessan kunis na arrabsitan kunillee na jajjabeessitan hedduu takka galatooma asumaanu. Warreen immoo adda baafachuuf piraankiin goote jettanis ni jirtanii ani piraankii isin goone hubuma itti fufuu deemu maali yoonaan jettan viidiyoo tana nama biraatiif hin dalagne viidiyoo san raajuuf hin dalage. Onnee dhaban sombaatu nama dutaayetti Oromoo makmaqsa keessatti yoo gartee dhuguma saniin lubbuun jiraate onnee dhiiraa saniin bakka jiru dubbatee yookaan immoo gartee yookaan xaliyaatti yanaa kannu yookaan ilmaan isaan irraa xaqalbalachuu yookaan immoo hallii takkana furmaata gartee kanaa kannuufiin viidiyoo san isiniif dalage viidiyoo osoo kan nama tokkoon irra jiru dhiira manatti hin galfadhu sana immoo shari'aa teenya yala waan yaanuuf osoo kan nama tokkoon irra jiru dhiira biraallee wajjin jiraachuu hin danda'u. Durjirtii dhalaan dhiira fuutu dhiirumaa dhalaa fuudha. Ansan kaniin dalageef viidiyoo san raajuu jechaan dalage. Raajuun dhuguma sanitti yoo dhiira tahee bakka jiru as bahee ani jiha torba ilmaan isaatii wajjin rakkadhe as booda immoo waan inni rakkanneef abdiin qaba. Maaliif jennaan yoo gartee dhugaa saniin ani ilmaan kiyya sirraa fudhadheetiin jiraachifadhee waraqaa teessii kannoonaan jee akkasittanilleen osoo heeruman tahin jireenya mataa kiyyaa bareedaa oofachuu barbaadeeti. Deebi'eellee kan wajjin galu barbaade osoon tahin ilmaan isaatii fi waraqaaticha naaf kannee ilmaan isaan irraa fudhate akka deemuun barbaadee dubbadhe malee as booda immoo as booda raajuu wajjin jireenya eegalaa numaan kijibee maaliif namni ji'a torba guutuu gartee rakkattee itti bal'attee je'eetu nan barbaadin as boodallee yoo na dhufe ilmoo sadaffaa narraa dhalee waan na darbee deemuuf as booda anilleen amanee isaa wajjin jiraachuuf bultii tiyyata fuulduraa hin eegalu waan jireenya kophaa dhuunfaa kiyyaa oofachuun kun raajuun alatti waan hafeenoollee inni kasaatuun beekulaan kasaatuu osoon beene jireenya isaa osoon beene jireenya namaa keessa seenee jireenya namaa keessa deemee laaqachuu jira. Miskiina huddurraa hin qabne kadhagee dhaqee dhagaa uwwisu beeytanii isin Oromoo asumaanuu isinii gaafadha. Raajuun akkas ta'e akkuma akkas ta'etti jireenya namaa kana gartee jireenya namaa kana seenee kasaatuu osoo mana keessaan beene kanamaa keessa deemee tiitichi gartee ugguu jirjiru qalaasaa fi afaan namaa jidduu deemu. Osuma qalaasaa fi afaan jidduu deemuutti itti libja. Inninis amma akkas ilaal osoo gartee jireenya isaatuun beene jireenya namaatiif cinqatee jireenya namaa keessa seenee jireenya namaa keessa haasaa jechuudha. Kasaatuu gartee nama itti himuufadha. Nama kasaa kana keessa ol deebii mana kee keessa laali ilmaan keetii faati mana keetii akkamit jirta akkamit jiran nama kanaa'u deemee gartee laalee furmaata ittiin keenyeetu jireenya namaa akka nama furmaata itti godhu jireenya namaa lamaan jidduu deema. Jireenya isaatu ganaa gartee furmaata dhabee faca'u jira. Inni immoo kanamaati silaan gaafadhe kanama sanii tolchu jira. Kanama sanii tolchutu hin jiru. Kanama sanillee akkuma kasaa diigetti sanillee diiguu deema. Malee bakki inni dhaqee tolchan qabdu diigamuu bichaadha waan ta'eef saniifuu ammoo wanni inni isiniin jiru asirratti hordoftoota kiyya daftanii jarjartaniitis naman arrabsina. Jarjarina waan takka dura adda baafadhaati waa namaan ja'a. Yoon gartee viidiyoo sanirratti illee viidiyoo isinii waraabee maxxansa sanirratti illee yoon kalate faayoo asitti dogongortee dhaabbadhu naan ja'a. Abbaan ilmootu ilmoo isaa san gatee deeme silaa rakka raajuutiin facaasee kuta ilmaan kana. Ammoo akka isaa laalee ilmaan kiyya kana maaf hin taphadha. Ittiin taphadhu. Ilmaan dhugaa rabbiin namaa kanna rabbi ka guddisu garuu ammoo tahee abbaa fi haati yoo bira jiraatan lamaan jidduu ilmaan guddatanillee ilmaan gartee faayidaa qabullee ta'an. Haala kanaan immoo ilmaan faayidaa qaban hin ta'an. Abbaan biran jiru haati asii cinqatti asumaanuu haati immoo gisee kana cinqattee ilmaan gurguddatan waa hedduu si gaafatan waa hedduu sanatti godhuuf hin dandeessu.
nusafaa gootee fi nusafaa godhuu hin dandeessu. Saniifuu immoo lubbuun gartee facaasisiin jettee gukkasiisan. Osoo gartee isaan guguddatanii waan isaan si gaafatan san humnateetii ol sin gaafan abbatti abbaa gartee xaqabbalchiistee abbaa harka keessee yoo itti dhiiste bareeda. Saniifin an immoo abbattiin dhiisa jeerra rakkadha malee ilmaan akka gartee raajuun akkanatti biyya ifiijaamee ilmaan kiyya jee ol garagalee ilaalin kanaan anis silaatan wagattee biraa deemtu. Akka gartee abbaa ilmaan lamaattiif wallaaleeti akka dardara amma gartee dardarummaa guutee kofoo jilbaan gahatee mataa goofaree filatee magaalaa tana takka keessa deemu jira. Anis akka saasanitti deemuu wallaahi. Akka inni deemu jiru sanitti deemuu wallaahi. Dhufee ilmaan isaa kana narraa kan fuune taate ilmaan isaa kana wajjin dhiirti si jaalatteef si qabdus hin jirtu waan ta'eef saniifuu ilmaan abbumaa kannaniiti heerumuu ta'us heeruman malee ilmaan fudhatanii bakki itti deemanii jirtu. Ammoo akka inni gartee magaalaa keessa deemu jiru kanatti anillee magaalaa keessa deemuu wallaahi. Ani ilmaan kanaan lafa naqabu jira. Inni immoo wanni takka isa lafa qabutti hin jirtu. Magaalaa sana qofti akka dhaabu jira. Akka nama jireenya ifii gartee jireenya ifii dantahee jaartii ifii dantahee ilmaan isaa dantahee waa hunda dantaheetti dhaqee jireenya namaa keessa haasa'a. Dhaqee jireenya namaa isa bakka waliin laaqu jireenya kiyya kun akkamirra jira. Osoo jeeqa garteef duba deebi'ee ilaaluu taate anillee narra ol ba'ee dhiira fidee mana viidiyoo wajjin dalaguu jechuudha. Kana goosisu jiru isuma ammas raajumaan na goosisu jira. Viidiyoo sanillee kan hin gadhiise namni bara bakka jiru illee ni dubbataa bara. Hin dubbannee bara inni arra sadaffaan maruuf jira. Viidiyoo sadaffaan maruuf jira. Viidiyoon sadaffaa tun isaaf aakhira. Waraqaati yoo fiduu dideesse bakka itti ifirraa kan ni jirti. Ani ni kana raayii jeeti san karadhu. Waraqaan akkannis jeesin karadhu. Bakki itti ifirraa faskii godhanni jirti. Sigalee saniif sin barbaadu. Saniif magaalaa sana keessa na barbaadde yoo itti numa hojjetan saniif sin barbaadu. Saniif sin barbaadu. Ammoo arra booda bakka jirtu yoo dubbachuu baatte ilmaan kee sana irratti hin barbaaddattu. Ilmaan kee bakkuma haatte sanii dhayitee fudhatta malee narratti illee hin barbaaddattu nallee hin gaafattu. Seerummaa nuti gartee ittiin hin bulle kaniin ittiin bulu kun kan haati ilmaan kee gattee deemtu kaniin ilmaan kee si jabeessee arrallee kootu boo fudhadhu ilmaan kee halli itti godhadhu ilmaan kee bakka takka itti godhadhu ilmaan kee arra booda waa'ee keetis hin dubbadhu. Ammas borullee ta'ee dhala akka tiyyaan argattu. Bareedinaan illee osoo hin tahin haalaa fi amala kiyya gartee yaadinsaan asii yaada obbaa mana kiyyaati je'ee dhala akka tiyyaa inuman argattu. Maaliinaan je'e ambar nama gartee ati dulloota jala deddeemnaan intala biyya tiyyaa siif filee ilaa mana kanaa si oofee siif fidee bara ni fuutaadhaan masaanuullee osoo hin jaalatin suma gartee haala beelarraa galchuuf masaanuu sanillee dirqama nattee fudhadhee jechuudha. Nama biyya tiyyaa kabajamaa gartee namaan beeku siif fideetiin ati nama sanii gartee ija si guutuu diddee miyyoo sanilleen manuma kana gattee ani nama gartee siitu nan beene malee silaa wallaahi akkana si yaadu silaati arra sin jirtu siitu gaa nama faallee ta'e malee silaatee sin jirtu. Ambar nama gartee mana kana keessattis daleeduun isinii ta'a huccuullee isiniif hin dhiqa nyaatallee isiniif hin godha waan isin feetan hunda isiniif hin godha manallee kurfaa kiyya tokko isiniif hin kan anoo bira jiraattan nama bar kana hunda onnee dhiiraatiin jee baran osoo onnee dhiiraan dhalaan ta'in onnee dhiiraatiin hin bar kana hunda siin jee dhalummaan feeteewu masaanuun dhugaarra dhufuun gartee sun yoo Dubaayillee itti dhufte mana biraa gartee fageenya jiraachisa. An fageenya sanillee siin hin filan. Nagaumaan mana tokko wajjin jiraannaa qorii tokko wajjin nyaannaa addan baanu qoriin teenya addan baatu jeeti ana hunda si yaadee mana kanas no wajjin jiraadhuuf nagaa waa meeqa yaade jechuudha. Waa meeqa kan yaade sanaati duuba arran tana nagatteeti deemu jirtaa jechuudha karaa ifin feete. As boodallee gartee si wajjin ciqqadha jeetis waan yaadan qabneef. Hidhadheetiin jiran si wajjin waan takka yaada takka hin qabu si wajjin.
kun quufni waan si keessaa dhufeef jecha quufa qaceello si keessaa dhufe. Eega quufte quufa kee fiinxumaan baadhu malee as booda ani haajaa ta'e hin qabu. Garuu ilmaanuma kanaatti qishuna dhibeen viidiyoolee sirra waraabaa jira malee nama gartee akka keetii san akka keetii 10 fiduu jechuun fuulaa gubaan qabanii silleen kara deebiillee yooti deebitellee argaa ta'e fadhan. As booda jireenya mataa kiyyaa haaree akkaan eegaluu deemuuf waa waliin zigaalle takka gartee saniin siimuu deemu waliin zigaalu naa ta'e as booda. Ji'a 7 guutuu akka dhalaa takkaatti si eegeen si dhabe as booda immoo wannummaan ati narraa qabdu takka hin jirtu. Anaafeeti kophee miilaa ta'anii jechuudha. Wanni ati narraa qabdu hin jirtu wanni inni asirraa qabu hin jirtu. As booda immoo gartee hubbunan jireenya mataa kiyyaa eegale abbaan fedhee wajjin eegalata saniis hin galchu. Akka dhuftee mashaakilaas natti hin goone akka gufuus natti hin taane namni as dura gartee hin dubbatin hogguun gartee abbaa fedhee sanii wajjin jireenya mataa kiyyaa eegalan. Akka fifiidee gufuu natti taatee mashaakila natti hin goone. Akkuma telefoona kiyya hunda cufteetti wannummaan asii bilbiluun takka hin jirtu namaan si gaafadhu hin jiruu fi viidiyoo tana sii maru jira. As booda akka dhuftee gartee mashaakilli anaaf jidduu hin dhufne anaaf si jidduu mashaakilli hin dhufneefin viidiyoo tana sii maru jira. Rabshaan si wajji godha dubbiin si wajji minnaagaa yoo jette ansan hin dhaqqabu wanta ammaan duraatu oofanna keessi. Mashaakilli si wajji godhee fi gartee kophaa ilmaan kee guddisuun waan qunnaa gahee jira addunyaa kanarratti. As booda rakkina waan hin barbaanneef bal'ina bichaa waan hin barbaaduuf mashaakilaas takka hin fadhu lolas takka hin fadhu dubbiis takka hin fadhu alaamataa kiyyaatti bobbahee galee jiraachuu waan hin barbaaduuf lakki ilmaan kee furadhu dubbadhu laa bakka jirtu dubbadhu ati telefoona kiyya ni qabda anaatu telefoona kiyya hin qabne narra cuccufattee anaatu hin qabne malee ati ni qabda bakka jirtu sanii kaysaan na dubbisi waan jira waliin dubbannee ilmaan kee dhuftee fudhattanarra. Lakki ammoo hoggaati jireenya mataa keetii san eegalatteen dhufee si jeeqa oottees ani immoo as booda akkana jeequu hin dandeenye sanii muradheen jira. Ani ammoo ati deemtee gartee akka fadhinnaa keetii jiraachuu jirta. Dirqama maaltuutu narra jira dirqama maaliitiin narra jira akkaniin taa'ee si barbaadaa yoo haa si yaadinsaan cinqadhee yoo haa ilmaan guddisuuf cinqadhuuf maaltu fide kan umrii tanaan maaltu na cinqeen wanni na cinqata kan jirtu as booda akka dubbiin hin godhamne jechuuf nan viidiyoo tanallee sii maru jira malee akka ati gartee ganaa deebitee bultii tiyya keessa seentee wajjin jiraannuuf viidiyoo tana sii marutti hin jiru si galee jiraa miti. Ifiif harka keetiin balleessite bultii harka keetiin balleessite ani balleessine waan ta'eef akkuma balleessiteetti akkasuma jiraadhu ani ammoo bultii tiyya as booda bultiin kabajeetis hin dubbadhu as booda namni baatee torban hin ijaafatin as booda nallee ijaafata jeellee waan hin ijaanneef bultiin kabajeen dubbadhu an garuu jireenya mataa kiyyaa oofuu barbaadeeti as booda. Warreen ammoo faayoo nama waliin fixuuf kana godhin jettan viidiyoo tana isaafin mali ragaa waan hin qabuuf boodallee isaafin maru jira viidiyoo tana. Booda yoo gartee dhufee caccahee akka caccawaan sun hin jirre akka dubbiin san takka hin jirreefin viidiyoo tana maru jiraaf. Haa ol kaamtee teessotunis gaafa nanarra kana kadhadhu didee gaafa nan immoo jireenya dhuunfaa kiyyaatti eegaladhe dhufee waan takka dubbachuus hin danda'u. Ammaan tana amma yeroo ni qaba yeroo ammaan tana dubbachuu qabu akka jiru yeroo ni qaba amma eegaan jireenya mataa kiyyaa eegale immoo yeroo ani yeroo naan dubbatu hin qabu as booda naan dubbachuuf illee yeroo hin qabu anilleen isaa wajjin dubbachuuf yeroo hin qabu. Warreen ammoo saa'ibtittiin ta'e hilwaan ho'isi jirti naan jettan ilwaalleen bakki isiin jirtu bakka dalagaa iddoo dalagaa isiiti akkumaan duraan gartee qaadima jaarsa kiyyaatiin si warradha jee dalagaa isii irraa baasee fideettiin akkasumatti immoo lafatti illee dhiifne isiillee kabajaadhaan dalagaa isii deebisee kabajaadhaan dalagaa isii dalagachuu jirti akka biraa immoo isiillee nagaa fayyaa qabdi wal quba qabna naaf isiini as booda immoo isiillee heerumumaan jibbee huyyattee dubbachuu jirti dhuga nama jibbisiisa akkitti nama jibbisiisu. Ani nam tokko qaadimadhee namaa fidee hogguu namni san sirra boonee ani akkamittiin fuudha akkamittiin tana kana jeejee
heerummaan baana kun nama jibbisiisa. Faayoo dogongortee balleessite akkamit dhiira fidda warreen jettan ammoo an dhugaa inni kanamaatiin qaba. Garuu inni sun na gargaaraa jira. Waan biraa walitti hin qabnu. Akkuma inni je'u san irratti taa'ee dhageessanii jirtan wanni naaf inni walitti qabnu takka hin jirtu. Garuu immoo na gargaaraa jira. Waan takka na gargaara malee wanni naaf inni walitti qabnu hin jirtu. Wanni inni isa sanii wajjin dalageef yoo raajuun dhuguma sanitti gartee hinaaffaa qabaatee jaartii isaa tanarratti gartee hawaa dubbatu taate jeetiin isa sanii wajjin ol ba'ee dubbadde malee ani nama osoo gartee ni kaan nama tokkorra jiru nama kaanii wajjinillee waan biraa dalaguu miti jechuudha. Kanammoo asumaanuu isin himeetii jiru hordoftoota kiyya. Jarjartanii narraa daftanii waan hin taane hin haasa'inaa. Saniifuu ammoo isinillee asumaan hedduu takka galatoomaadha. Arra booda waraqaan raajuu tagartee banaa jirtu cufamtee jirti. Waa'ee raajuu maqaa hin kaasu. Viidiyoo sadaffaa mareetiif hin jira. Tanarraa dubbachuu yoo baate ilmaan kiyya lamaan daaba gurraati. Gurratti illee fannifadheen hin jiraachisa. Garuu waliin ciqqamu saniin jibbansaaf dubbachuu jira malee aan ilmaan lama jechuun nama daaba foroora gurra fannifatee deemudha. Saniifuu sadaffaa viidiyoo sii mare lakkii akkasuma cinqadhu waliin jiraadhu jette waraqaan irraasii kun fidadheetiin taa'u jira duraanuu hangati dhuftuun ol hin baasini malee waraqaa fidadheen jira. Asumaanuu waniin hin juuta akka jirtu viidiyoo tana waan irraa cuuf maree jecha bakka jirtu dubbadhu hirriba yoo jiraattellee hirriba irraa dammaqee siinjaa as booda immoo akka wanni wal zigaalu takka hin jirre asumaanis siidaamaa jechuu raajuu. Warreen ammoo hanga ammaan tanaatti na hordoftanii na jajjabeessitanii hordoftoota kiyya hedduu tokko galatoomaan isiniin ja'a. As booda waa'ee raajuu cufnee waa'ee babbareedaa waa'ee jaalalaa kana isinii maxxansa asumaanuu. Kabajaaf jaalalaan isinillee na daawwadhaa koomentii na jajjabeessaan isiniin ja'a. Hangam viidiyoo biraa bareedduu qabadhee isinitti deebuutti nafaana turaan isiniin ja'a baay'ee uummata qaalii. Sanii salaasa andoo yodkaa leelaa sinasa.